Rahasia kan dia baik. Jira. Justice for Rajalu. Justice for Rajalu. Justice for Rajalu. Justice for Rajalu. Justice for Emmanuel. Justice for Emmanuel. Justice for Emmanuel. Justice for Emmanuel. We need justice. 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 Free Jar Mohammed. Free Jar Mohammed. Free Jar Mohammed. Free Jar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Amira Gaza. Free Amira Gaza. Free Mikael Boran. Free Andy Benya. Free all Bari Bhatkar prisoners. Free all Bari Bhatkar prisoners. What do you need? What do you need? What do you need? When? Abiy Ahmed Zakira. Abiy Ahmed Zakira. Abiy Ahmed Zakira. Ehtram military of Colombia. Ehtram military of Colombia. Ehtram military of Tigray. Ehtram military of Tigray. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. We need equality. We need democracy. Justice for Rajalu. Justice for Rajalu. Justice for Rajalu. Justice for Rajalu. Abiy must go. 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 Ethiopia government. Zakira. Ethiopia government. Is a dictator. What do you need? Justice. What do you need? Justice. When? Justice for Rajalu. Justice for Rajalu. Justice for Rajalu. Justice for Rajalu. Justice for Emmanuel. Justice for Emmanuel. Justice for Emmanuel. Justice for Emmanuel. Erajitu. 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 Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy Ahmed is a dictator. 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 We need justice. We need justice. We need democracy. We need democracy. Free Jar Mohammed.
Release
Oromo jirtu Oromo mal berbada bilisumma irame Oromo mal berbada Oromo mal berbada walabumma irame Oromo mal berbada walabumma UK we Oromo people demand freedom demand justice demand independence UK stop financing the dictator Abiy Ahmed is a dictator Abiy Ahmed is a killer Abiy Ahmed is a dictator UK give attention to our voice give attention
Jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Jirtu. Eritrean soldiers. Amara militia. Out of Oromia. Eritrean soldiers. Amara militia. Out of Oromia. Release all Oromo political prisoners. No to sham election in Ethiopia. No election without representation. Sagale ol kasaga kerro. UK government. UK government. UK government. Do not support the dictator. No support the dictator. The dictator is the Prime Minister of Ethiopia. The dictator. UK government. Do not support the dictators. Ethiopian government is a killer regime. No peace. No peace. No aid to Ethiopia. No aid to Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No aid to Ethiopia. UK government. UK government. Stop genocide. Sagale ol kasaga. UK government. Stop genocide in Oromia. Justice for Oromo matters. The Prime Minister of Ethiopia is a dictator. He killed children. He killed women. He killed Ero. To the head. Abiy Ahmed to the head. The Prime Minister of Ethiopia to the ICC. Ethiopian Prime Minister to the head. Eritrean soldiers. Amara militia. Out of Oromia. Eritrean soldiers. Amara militia. Out of Oromia. Release all Oromo political prisoners. No to sham election in Ethiopia. No to sham election in Ethiopia. Kerro, wari garanti zamea sungena yerotu. Yo mo sagale egesi kubi no sodiam dari barera. Mari ni. Yeah. Sagale egesi yang tadi. Kota ismata makama. Barera lo chumari berbach. Ya, wari yang sagale dia. Ijolen garas jirtan akkana makamaga. Ya. Kondisi ama tanah. Jirtu. Jirra. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Emmanuel. Justice for Emmanuel. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Eritrean military out of Oromia. Eritrean military out of Tigray. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Ethiopian Prime Minister is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed the dictator. Abiy Ahmed is a killer. We need justice. We need justice. We need justice. Free John Mohammed. Free John Mohammed. Free Bangala Garba. Free Bangala Garba. Free Abdi Ragasa. Free Abdi Ragasa. Free Abdi Ragasa. Free Lammi Benya. Free Lammi Benya. Free Oromo political prisoners. Free Oromo political prisoners. Wajiri. Justice. Wajiri. Justice. When? When? Eritrean military out of Oromia. Abiy must go. Abiy must go. Shukri Khotume. Sagale ke rawanya ne.
Dadhabdanii. Dadhabduu waan baaneef qabna waan as fidetu jira waan as dhufneef kana jabeessinee homaa itti sadin dubbannee himannee galuu jira waan as dhufneef maayinni dhugaa qabna moo dhugaa qabna Oromoon dhugaa qabna hundi keenya iyyuu isa kanaaf iddoo kanatti argamnee jechuudha. Oromooni wanti inni Itoophiyaa keessattis ta'ee naannoo gaafa Afrikaatti wanti inni ittiin beekamus wanti inni sodaatamuufis wanta tokko ittiin jedhu. Namni hundumtuu waan Oromoo kabajuuf sababa. Sababii Oromoon ittiin kabajamu, sababii Oromoon ittiin sodaatamu, wanti inni ittiin xiyyeeffannaa yeroo hundumaa harkisu wanta tokko ittiin jedhu. Wanta kana yoomuu yeroo hundumaa irratti xiyyeeffanne malee meeshaa keenyatu nu harkaa wanta kana irraanfachuu hin qabnu daqiiqaa tokkottidha. Sababiin isaa nuyi of irratti hin beeku malee namni guutuu biyyi sun naannoon gaafa Afrikaa Oromoo akka itti ilaaluu qaba. Sabni Oromoo Itoophiyaa keessattis naannoo gaafa Afrikaattis akka itti ilaalamuu qaba. Waan sodaatamuuf qaba. Wanta xiyyeeffannoon itti kennamuufis qaba. Dhaggeeffadha. Har'a hayyoonni Oromoodha. Hooggantoonni Oromoo hundumtuu mana hidhaanii dargaggoon Oromoo jaarsoliin haawwaniitu lafin namni hundumtuu mana hidhaa seenee Itoophiyaan rakkinni jiru filannoon godhadhaa jedhaatti Oromoo irraa kan hafee rakkinni jiru. Ilaa dubbii kana hin dagatinaa filannoo godhachuu hin dandeenya. Oromoo garuu hin ilaallatu. Oromoon keessa jiraannaan hin ta'u yoo Oromoon keessa jiraanne morkinni hin jiru kan jedhudha jechuudha. Sababii Hacaaluun ajjeefame, sababii ijoollee dargaggoon nu jalaa ajjeefamaa jirtuuf kana iddoodhaan ga'uudhaaf kun immoo waan irra dhaabbatu qaba. Sababa irra dhaabbatu qaba kun hundumtuu. Diinni Oromoo akkasittiin waan ilaaluuf sababan isiniin jedhee sanatu jira. Sababiin kun maayinni waa'ee guddummaa Oromooti. Oromoon guddaa ta'uusaatu rakkinatti. Guddina Oromoo nutu hin beeku malee sabi Itoophiyaa beeku. Qaboonni Itoophiyaa beeku. Warri naannoo gaafa Afrikaa hundi isaanii beeku. Nuyi hin beeku. Guddinni Oromoo waan irra dhaabbatu qaba. Guddinni calluma jedhee guddaa waan taateefi bu'aa buusuu hin dandeessu. Guddaadhuma waan taateef waan humna qabaachuu hin dandeessu. Guddinni Oromoodha ammas wanta inni sodaatamuuf jiru. Oromoon wanta walitti qabee wajjuukaa tokko godhee walitti hidhee wanta ittiin deemnu jira. Oromummaa wanta jedhu. Isa kanatu jira. Kani saboonni warri Oromootti diina ta'an sababuun ta'in namoonni Oromootti diina ta'an kan tasa hin qabne Oromoo wanta inni qabu kadhatu jira. Wanta Oromoo tokko godhu wanta Oromoo jedhamu wal qabutu jira. Oromooni sodaatamuun isaa sun qabatamaatti kan inni mul'achuu danda'u. Yenna waan sana qabaate. Maal jechuun kooti humni Oromoodhaa tokkummaa isaa irra dhaabbataan isin jedhaa. Tokko ta'uu Oromoo irra dhaabbata jabinni isaa. Jabinni Oromoodhaa tokko ta'uu isaa irra dhaabbata. Inni gama bahaan midhaan kaabaan kibbaan giddu galeessaan jiru hundumtuu waan tokko jalatti walitti qabamuu isaatu Oromoo humna godha. Humni Oromoodhaa kan du'a. Sababan kana isinii kaasaa jiruufan qabu. Oromoon diina amma isa mudate bittinnaa'ee mo'achuu hin danda'u. Ilaa beekan. Bittinnoofnee akka qircaa taanee injifachuu hin dandeenye ishee nutti dhufte. Kanaan dura tarii dadhabina keenya baannee dadhabbii sana jabinatti jijjiirree mo'annee irra ta'a kanaan dura. Amma garuu hin ta'u. Bittinnoofnee hin ta'u. Bakka dhibba tokko dhaabannee hin ta'u. Bakka garaagaraa dhaabbannee hin ta'u. Waa'ee Oromoo waa'ee saba guddaa waa'ee saba sodaatamaa kanaa fuunee wanta xiqqoo goonee achi sadarkaa Oromoon qabu sadarkaa gadi fuunee diina ammaa kana injifachuu hin dandeenye. Kanaaf Oromoon yeroo hundumaadha keessumatti yeroo ammaa kan yeroo amma keessa jiru kanatti wal tuffachuu, wal dhiibuu,
Ani sanni sun jedhu keessa hin jiru. Inni kun kan koomiti. Inni kun injifannoo isa nuyi deemaa jirruuf karaa isin harkaatti hambisa. Hawaasni Oromoo kan biyya alaa kana jiru hundumtuu kana beekuu irra jiraata. Irraanfachuu hin qabnu kana meeshaan keenya inni guddaan isa kana. Taankiin keenya tokkummaa keenya. Wanti nuyi qabnu hundumtuu tokkummaa kanarra dhaabbata. Oromoo kana dagachuu hin qabu. Hawaasni Oromoo warri United Kingdom keessa jirtan as Londoniin, Birmingham, Brighton, Greater Manchester, Coventry iddoo hundumaa warri jirtan hawaasa keessa kanaan dura kan xiyyeeffannaa kan ittiin kennine nama shan maan ta'e walitti qabaatii humna godha. Nama shan ta'u rakkinni jiru. Nama 20 ta'u nama 200 ta'u walitti qabaatii humna godha. Humna ta'uu irra jira. Yaadi isaa iddoo tokkotti walitti dhufuu qaba. Qabeenyi isaa iddoo tokkotti walitti dhufuu qaba. Wanti inni godhuu danda'u, wanti nuyi ala kanatti godhuu dandeenyu hundumtuu bakka tokkotti yoo kuufame qofaadha. Diina ammaa kana mataa tarsaasnee ari'achuu kan dandeenyu laa'u. Kanaaf kana dagachuun nuyirra hin jiraatu. Bakka 100 dhaabbannee bitaaf mirga dhaabbannee hin dandeenyu waan ta'eef isa kana yeroo hundumaa jala murree beekuu danda'a. Saboonni Itoophiyaa kanaan Oromoo beeku. Ila wayyaaneen gaafa Oromoon lafaa ta'ee ifatu waan hamma sana baattee baqattee kan baattee dubbii kana inni raambatinaa laata. Dubbii kanatu wayyaanee reeballeessa. Wayitaangi fudhannee injifannee hin galle qeerroo dhabdi maal fudhatanii ba'an tokkummaa isaanii fudhataniitu ba'an. Har'a kana barbaanna biyya alaatti kana barbaanna biyya keessatti kana barbaanna. Isinii galee macaaftuu lamni si komandoodhaa wajjin wal dubbise si komandoonni ittuuf hambannaa wajjin wal dubbise ittuuf hambanni hundumtu akka jirutti sabboo goonaa wajjin wal dubbise sabboon goonni isa kaabaa raayyaa aseefuu wajjin wal dubbise qubsumni Oromoo shananu qubsuma Oromoo shanarraa kan dhalate hundumtu lafa jiru wal beekee kaayyoo manaa baaneef sana jala hiriirree iddoo tokkoon qabuutu irra jira. Wanta xixiqqoo sanaa as jiru hin qaqqabu. Yeroo dheeraa qabna isa wanta xixiqqoo sanaa as jiru. Maaliif kan kana dubbataa jira? Kaayyoon Oromoodhaa akka diinni Oromoo jettu akka xixiqqoon wanti dhattee diinatti galte jettu kaayyoon Oromoo bakka tokko jira malee bakka 100. Kaayyoon Oromoo tokkitti. Takkaa Oromoon seenaa isaa keessatti qabsoon kaayyoo kootii kanaa kana miti jedhee wal adeemu. Karaa nuyi deemnu karaa bitaati yookaan karaa mirgaati jedhee wal falmee beeku. Har'a jiraachuu danda'a. Kaayyoon galmi keenya lafa akkasiiti kan jedhu irratti Oromoo wal adeemu. Sababa maaliitiifi kan Oromoon iddoo tokkotti walitti qabamuu danda'uuf jira. Hin jiru tokkumtuu hin jiru yoo dhimma namni hin beekne dhimma dhuunfaa namni tokko qaba malee wanti Oromoo walitti qabuudhaaf dadhabu tokkittiin hin jiru. Kaayyoon Oromoo hundumtisaa mirga abbaa biyyummaa jalatti dhufee wal ga'a. Oromiyaa dhuunfachuu jalatti dhufee wal ga'a. Oromiyaa maaliin godha sun waan qabu. Mirga ofii hiree ofii murteeffachuu kan jedhu irratti dhufee wal ga'a. Wanti Oromoon barbaadu hundumtu. Kanaaf namni yeroo hundumaa waa'ee kanaa waa'ee Oromoo namni hojjennu hundumtu hawaasni keenya lafa jirtan kana hin dagatina. Wanta xixiqqoo lafa keenya wanta guddaa kana jala hiriiru yaadatti dabalu qabeenyatti dabalu hamileetti gochuu jajjabeessuu jabaadhaa jechuu beekuutu nurra jira. Hamma kaayyoo kana immoo iddoodhaan eenyutti hamma kaayyoo kana galtee iddoo isaatti eenyutti yaadi keenya dadhabuu qabu humni keenya dadhabuu qabu miilli keenya harki keenya hundumtuu dadhabuu hin qabu waan dadhabnuuf hin qabu. Isa kanarraa wanta nuyi of daganneeftu guddaan keenya xinnaatee mana dhaabessi jira. Sababa ni bareedee deebi'aa waan nuyi waan kana daganne guddummaa Oromoo kana wanta nuyi daganne wanta nuuf malu waan nuyi daganne guddaan keenya xinnaatee mana dhaabessi jira. Xinnoon immoo guddaa taatee gadi baatee qoqqoraa jirti. Isee fakkoottu kan immoo Oromoon guddummaa isaatiin rukutee ofirraa ari'uu akka danda'u of kabachiisuu akka danda'utti dubbii
Oromoo guddaa kana tokko goonee harka wal qabannee jabaannee hamilee walitti horree ittiin adeemnu qabaachuu nurra jira. Lafa jirtanitti hundi keessan hawaasa keessan kabajuu bara. Warri kanaan dura hawaasa kabajanii beeknu jechuun koree hawaasaa jechuun kun koree hawaasaa keessan kabajuu bara. Jaarmiyaa keessan kabajuu bara. Jaarmiyaa keenya hidhatan badaa kabajuu hin jiru. Jaarmiyaa keessan kabajuu bara. Jaarmiyaa keessan jala deemuu bara. Waan isaan isin gaafatan deebii kennaafi jabeessaa hamilee hora. Waan isaan isin gaafatan dhaqaa kennaafi. Gaafa kana goone hundi keenya iyyuu iddoo tokkotti wal keenye diina keenya injifachuudhaaf jirra. Gaafa nuyi asii galchoonu hundi keenya uummanni keenya humna godhata hamilee godhata. Warri mana hidhaa keessa jiran hamilee godhata. Kanaan isa kana na jalaa hin dagatina. Kana sammuu qabaadhaa. Akka kanattiin jabaannee waliin deemna. Dhaadannoo keenya itti fufna. Ituu gara dhaadannootti hin darbini. Shukrii isa. Shukriini. Bood. Waan kun hawwachuu ni galu. Amma see kana qorannaa shukriini tokkummaa nuuf jedhu kan noogoo kana sana. Jalaa qaba. Jirtu. Beeta kitti tokkummaa waggaa meeqa dura nuwwan nuudhaan beemi wallistoonni teennima jettiimi tokkummaa jabeessaa jedhaa sun dabarsee tana. Tokkummaa. Harka qabadha. Yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Harka qabadha simartin. Harka qabadha. Tokkummaa. Yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Kiristaana Kasin abenu kunu jawan manulita lamu adati ikutu hinjatu lamu adati angkat sigara toma Amma antum ko sagale kanya din isnet din kanna ko mitu para kan kanito. Ya warra asii kun akkana deebi'aa gaa asiinis xiqqoo duubatti deebi'aa warra asii Oromoo jirtu. jirra akkana deebi'aa Justice for Hachalu Justice for Hachalu Justice for Hachalu Justice for Emmanuel Who is a killer? Abiy Ahmed. Who is a killer? Abiy Ahmed. Who is a killer? Abiy Ahmed. UK government. UK government UK
We are Oromo. We are Oromo. We are Oromo. We are for Oromia. 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 Justice 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 for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Amane. Justice for Amane. Justice for Amane. Justice for Amane. Who is a killer? Abiy Ahmed. 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 Abiy Ahmed to the head. 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 Abiy Ahmed to ICC. 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 Free John Mohammed. Free John Mohammed. Free John Mohammed. Free John Mohammed. Free Bakalan Garba. Free Bakalan Garba. Free Bakalan Garba. Free Bakalan Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Mikhail Boran. Free Mikhail Boran. Free Mikhail Boran. Free Mikhail Boran. Free Abdi Ragaza. Free Abdi Ragaza. Free Abdi Ragaza. Free Abdi Ragaza. Free Oromo political prisoner. 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 Justice, no justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government is killing. Is killing School children. school children In Oromia. in Oromia. Ethiopian government. Ethiopian government is killing school children. School children in Oromia. In Oromia. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government is a terrorist. Is a terrorist. Is a terrorist. Is a terrorist. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting terrorist regime. Terrorist regime in Ethiopia. In Ethiopia. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting terrorist regime. Terrorist regime in Ethiopia. In Ethiopia. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting sham election. Sham election in Ethiopia. In Ethiopia. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting sham election. Sham election in Ethiopia. In Ethiopia. Isaias out of Oromia. Isaias out of Oromia. Isaias out of Oromia. Isaias out of Oromia. Second 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 soldiers out of Oromia. Second soldiers out of Oromia. Isaias soldiers out of Oromia. Isaias soldiers out of Oromia. Isaias soldiers out of Tigray. 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 Isaias soldiers out Guys, of Ethiopia. akan saya. UK government. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting terrorist regime. In Ethiopia. In Ethiopia, UK government. UK government Stop supporting. stop supporting terrorist regime. In Ethiopia. In Ethiopia. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting sham election. Sham election. In Ethiopia. In Ethiopia. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Emmanuel. 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 Who is the killer? Abiy Ahmed. Who is the killer? Abiy Ahmed. Who is the killer? Abiy
Ethiopian government. Ethiopian government. UK government. Stop supporting terrorist regime. In Ethiopia. UK government. Stop supporting terrorist regime. In Ethiopia. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Amane. Justice for Amane. Justice for Amane. Justice for Amane. Who is the killer? Abiy Ahmed. 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 What do we want? Justice. What do we want? Justice. Where do we want? Justice. Where? Now. Where? Now. Where? Now. Abiy Ahmed to the head. 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 Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Bakara Garba. Free Bakara Garba. Free Bakara Garba. Free Bakara Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Abdi Rakaza. Free Abdi Rakaza. Free Abdi Rakaza. Free Abdi Rakaza. Free Gamma Choyana. Free Gamma Choyana. Free Gamma Choyana. Free Gamma Choyana. Free all our political prisoners. Free all our political prisoners. Justice for Oromia. 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 No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting terrorist regime. Terrorist regime in Ethiopia. In Ethiopia. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting terrorist regime. Terrorist regime in Ethiopia. In Ethiopia. Justice for Oromia. Justice for Oromia. Justice for Oromia. Justice for Oromia. Free, free 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 Oromia. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Erro jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. UK government. UK government. UK government. UK government. We demand. We demand. We demand. Justice. Justice. We demand. We demand. We demand. We demand. Freedom. Freedom. Oromia. Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Tagaru. Free Tagaru. Free Benishangul. Free Benishangul. Abiy Ahmed Oromia. Abiy Ahmed Oromia. Down, down, Naftanya. 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 No Naftanya rule in Oromia. 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 Building in the house of Oromia. Building in the house of
जवाहर मोहम्मद फ्री जवाहर मोहम्मद फ्री अभी अहमद कैंसर फॉर अरबिया 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 अभी अहमद तुम कैंसर इलाजी अभी तुम कैंसर सबोरबादी अभी तुम कैंसर सबोरबादी अभी अहमद कैंसर सबोरबादी अभी अहमद कैंसर सबोरबादी अहमद कैंसर सबोरबादी अभी अहमद कैंसर सबोरबादी अहमद तुम कैंसर सबोरबादी अभी अहमद कैंसर Warna asile. Kamera baca orang. Kama berarti kau sudah jelas. Abi Masko. Abi Ahmed. Abi Ahmed. Abi Ahmed. YCC. Naftanya untuk Oromia. Jira. Iya. Kero sagalek.